Kana keessatti kan nuti qindeeffanne waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa waliin ta'uudhaan yeroo ammaa kana sosochiiwwan nageenya tiraafikaatiin wal qabsiisamee wantoota raawwatamuu malu hir'isuudhaaf yeroo ammaa kana iddoo garaagaraatti marii taasisaadha kan isaan jiranii. Kana malees immoo nageenyaa fi olaantummaa seeraa naannoo Oromiyaa keessatti mirkaneessuudhaaf poolisii fi hawaasni waliin ta'uudhaan sochii daldalaa yookaan immoo kontiroobaandii ittisaa akka jiranidha. Kanaa fi kanneen biroo oduu poolisii torban kanaa keessatti qindeeffannee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kana malee jechuudha tajaajila poolisii hawaasaa akka naannoo Oromiyaatti erga hundaa'es hojiilee qabatamaa hojjetaa jira. Akka godina Arsii Lixaattis ammoo tajaajilli poolisii hawaasaa tibba kana hojii hojjeteen bu'aa qabatamaa agarsiisaa jiraachuu isaati. Kana malee ammoo yaadaan gara godina Shawaa Kaabaa isin geessine balaa tiraafikaa hir'isuudhaaf maaltu hojjetamaa jira waan jedhu irrattis qophiilee keenya walduraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Girmaa oduu itti fufuu dandeessa. Tole Ahmed galatoo. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu poolisii guyyaadhaaf qabannee dhiyaanneerraa jalqaba irratti oduu ijoom. Waajjirri abbaa taayitaa ejensii geejjibaa fi poolisiin tiraafikaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa seera maleessummaa gama sosochii geejjibaan raawwatamu ittisuuf qooda fudhattoota waliin mari'atan. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti eeruu hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin daldalli seeraan alaa birrii 400,000 olitti tilmaamamu qabamuu poolisiin beeksise. Kunneen oduuwwan guyyaa irraatii oduu waliin ani Girmaa Magarsaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Xuullootti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa hirmaannaa uummataa birrii miiliyoona 1 ijaarame eebbifame. Araarsoo Mahammad gabaasa dabalataa qaba. Godina Harargee Lixaa aanaa Xuulloo ganda hundee misoomaa tarkaanfataa ifa baasii fi quufaan zig jedhaman keessatti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa hirmaannaa uummataa qarshii miiliyoona 1,185 oliin gandoota aanichaa 4 keessatti ijaaraman bakka gaggeessitoonnii fi uummanni argamanitti eebbifamaniiru. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman Daayireektara qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Koomaandar Kaasaayee Nagaashii fi bulchaa aanichaa obbo Sufiyaan Ahimad hawaasa nageenya barbaacha waajjira ijaare kana faayidaa nageenyaa fi miidhaa yakkaa barsiisuun hawaasa abbaa nageenyaa gochuuf hojjetamuu akka qabuu fi hawaasa aanichaas galateeffataniiru. Hawaasa keenya halkanii guyyaan wajjiniin xaaree waajjira akkasii ijaaree bakka ofiisaroonni keenya taa'u manas qopheessee tajaajila naa kennaa jedhee nu gargaaru kanatti nu'is barumsa sodaa yakkaati fi rakkoo yakki fidu yookaan nageenyi fidu miidhaa isaas keessatti barsiisne hawaasa bal'aa kana abbaa nageenyaa godhuun alatti nuumtuu abbaa rakkoo nageenyaa ta'uun akka nurra hin jiraanne akka qajeelcha poolisii godinaatitti ergama kana qabna waan ta'eedhaaf ergama kana akka galmaan naageechan waajjirri gaafa banamu tajaajila hawaasaaf kenna, uummata keenyaaf tajaajila kenna. Uummataaf gaafa tajaajila kennu immoo poolisiin asitti hawaasa tajaajilu rakkachuu akka hin qabne hawaasni bahee hirmaannaa isaaniitiin humna isaaniitiin waajjira kana fakkaatu kilaasii 3 kan qabu abbaa dhimmaa kan asumatti keessummeeffamu waajjira poolisii aanaa dhaquun hin jiru jechuudha. Asumatti waa hunda laallama. Hawaasni dubbifne tokko yeroo fi baasii hin malleef osoo hin saaxilamne dhiheenyatti tajaajila argachuuf ijaaramuu waajjira kanaatti kan gammadan tahuu himan. Baasiisni xiqqeessa himanni hangachi geessitti waan dhalaaf asitti immoo dhaloodha jechuudha. Hoggalle galgalaa ganama ol harkanna jechuudha. Hawaasni himannoo silaa bakka tanatti himantu tanaaf hirnat deema. Amma immoo asitti dalayna. Waan silaachi gadi uummata cinqusan asitti olchina bu'aa gaarii qaba. Sirna kana irratti qaamolee adda durummaan ijaarsa waajjira kanaatiif tumsaa turaniif waraqaa ragaa fi badhaasni garaagaraa kan kennameef yoo ta'u diviiziniin qondaala naamusaa fi farra malaamaltummaa aanichaa kan tahan Inspektar Gargaaraa Lishaan Xilaahuun isaan tokko. Fageenya irraa ka'ee namni hawaasni san iddoo aanaa Xuulloo waajjira poolisii aanaa Xuulloo kana dhufee tajaajilamurra achuma battalamatti akka tajaajila argatu jeeti kaniin ka'umsa godhee ummata mariisisee buufata kana jaarsisuu dandeef jechuudha. Miseensi poolisii illee hojii isaa osoo hin filanne gahee kiyya darbee gahee qondaala naamusaa farra malaamaltummaa kana bira darbee tajaajila poolisii hawaasaa keessa galee waan kana dalaguu kiyyaan anilleen poolisiin biraalleen fakkeenya narraa fudhatee akkaatuma poolisiidhaattu fakkeenya narraa fudhatanii waan kanatti dalaguu qabaniin jira poolisiin biraatillee. Xumura irrattis waajjiraalee eebbifaman kanneen keessatti biqiltuu dhaabuun ashaaraa magariisaa kaa'aniiru.